Assalamu alaikum ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota YouTuberoota maraaf barbaachisaa ta'e kan channel YouTube keenya guddisuuf sirriitti nu gargaaru jechuudha. Hundi keessanuu osoo itti fayyadamtanii baay'ee bareedaadha. YouTuberoota gurguddatan qofatu waan kanatti fayyadama. YouTuberoota xixiqqoodha itti fayyadamuu argee hin beeku. Garuu itti fayyadamuu qabduun isiniin jedha. Akkasuma waa tokkoon isiniin jechuu barbaada. Maaliif laayikii tuquu sodaattu? Laayikii tuquu akkasuma koomentii gochuu sodaatina. Laayikiin keessan nama viidiyoo hojjetu ni jajjabeessa. Isiniif galeera taanaan, isin gammachiiseera taanaan laayikii tuquu koomentii gochuu hin sodaatina. Koomentii godhaan isiniin jedha. Barnoonni isinii qabadhee dhufee barnoota ajaa'ibaati. Indiscreeniif cards waan jedhamu takkan isiniif fidee dhufe YouTube cardsii fi akkasuma YouTube in element indiscreen waan jedhamu. Lamman jaraa bakka takkatti isinii qabadhee dhufe. Cards warri jedhaman kun barreeffama gubbaa jiru kana yoo argitaniif barreeffamni kun viidiyoo duraanii asirratti beeksisaa jira. YouTubein maal godha? Walirratti beeksisa. Akkasuma indiscreen ka jedhamu viidiyoo tokkoof yookaan playlistii fi subscribe achirra kaa'uudha. Logo ofiitii fi akkasuma viidiyoo tokko dhuma viidiyoo irra kaayanii viidiyoo taphataa jiru sanarratti viidiyoo darbe takka fidanii wal keessa maku. Faayidaan isaa akka namni viidiyoo keenya saffisaan argatuuf nu gargaara. Channel namarraa yeroo viidiyoo daawwattan dhuma irratti viidiyoon tokko dhufee iskiriinii irra ta'a. Akkasuma maqaa channel sana gubbaa irratti argitu. Iskiriinii irra bakka kana fidee viidiyoo nama sanaa ka duraanii fidee kaa'a. Viidiyoo barbaadan filattanii kaa'uu dandeessu. Jala isaa yeroo ilaaltan viidiyoon nama sanaa walitti aanee viidiyoo adda addaa battanee fidee jala sana kaa'a. Recommendationiidhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu indiscreeniif cardsiin recommendationiidha yookaan immoo channel keenya bareechee channel namaatiin akka ni wal makaa deemu akkasuma viidiyoon keenya akka jarri walitti aananii bahaniif viidiyoon dhumarra kaahan sun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu indiscreeniif cards ka jedhan kana ilaama gubbaa kanarratti akkuma isin argitan viidiyoo biraati ka taphataa jiru. Garuu viidiyoon duraanii ka biraa immoo gubbaarra logo kiyyaan dhufee baha. Maaliif waanin cardsii itti guuteef yeroon viidiyoo maxxansu cardsii 5 filachuu danda'a. Akkasuma indiscreen immoo viidiyoo tokkoof playlistii akkasuma logo kiyyaan filachuu danda'a. Jala isaatti viidiyoo adda addaa descriptionii jalatti dhufee bayaa jechuudha. Iskiriinii irra tuqxanii settingii yeroo tuqxan more from jedhee maqaa channel keessanii ka more from Abdul App waan jedhu fida. Yeroon san tuqe viidiyoo duraanii fidaa jechuudha. Dhumarra saarra yeroo deemtan yeroo viidiyoochi gara xumuramuu ka'ee viidiyoo tokkoo fi logo iskiriinii irratti argitu viidiyoo duraanii tokko salphaatti jechuudha. Viidiyoon kun maaliif fayyada? Recommend wal gochuuf fayyada. Lammaffaa namni viidiyoo sana hin daawwanne argatee daawwata. Sadaffaa mata duree adda addaa qabaata jechuudha. Viidiyoo wal fakkaataa ta'a jechuudha. Namni amma salphaatti dhuma irratti profaayilii keenya irra tuquudhaan gara channel keenyaa deemuu danda'a jechuudha. Kanaafuu logo fi indiscreenii achirra kaayyachuun faayidaa guddaa qaba. Indiscreeniif cardsii achirra kaa'uun baay'ee salphaadha. Akkaataa viidiyoo itti maxxansan irratti duraan agarsiiseen jira. Akka inni akkasuma jalatti related smartphone waan viidiyoo sana fakkaatu akkasuma viidiyoolee channel keenyarraa tayan from jedhee channel kan viidiyoo ni maxxansaa jiru jedhee ammas jala sanaatti nuuf kaaya. Akkaataa viidiyoo itti maxxansan irratti agarsiiseen jira duraan. Garuu haga ammaatti namni fayyadamaa jiru. Kanaafuu erga deebinee xiqqoosii bakka isaa isinitti agarsiisaa jechuudha. Asirraa maaneejii tuqxanii tuqaa sadan tuquudhaan idiitii kan isin gootan waan sana isiniif hin baasu. Idiitii kan isin asirratti gochuu dandeessan. Just title, description, tag, yoo private irra jiraate public gochuu, yoo commenting cufaa jiraate ka daa'immanii ta'e no is not made gochuu waan akkasii qofaaf isin fayyada. Google Chrome irra YouTube Studio irra deemnee waliin ilaalla. Ammallee laayikii tuquu hin sodaataa jirtu hin sodaatina laayikii godhaa. Laayikiin keessan haamilee nuuf ta'an isiniin jedha. Akkasuma waan isiniin galle koomentii irra kaaya. Yeroo viidiyoo maxxansinu mata dureelee adda addaa jira warra moonii ta'eef. Monetization if AdSense warra moonii ta'eef itti dabalama. Video elements waan jedhu jira bakka kana mata duree arfaffa. Warra moonii ta'eef warra moonii hin taaneef immoo lammaffaa na fakkaata. So bakka kanatti
Add subtitling kun barreeffama irra kaa'uufi garuu kan nuti fayyadamtu add in the screen dha. In the screen video dhuma irra taa'u promote related content at the end of your video dhuma video keetii irratti video duraanii beeksifadhu nuun jedhaninu add ka jettu kana tuqnaa jechuudha. Yeroo video maxxansinu sanduuqa adda addaa jira. Kaan video tokkoof subscribe jedha. Kaan immoo video tokko subscribe tokkoof logo tokkoof playlist jedha. Kana gochuudhaan save goona sanduuquma ta'eera tuqne. Jijjiirus ni dandeenya. Logoon tokko ta'eera, videoon tokko ta'eera. Save godhanna. Yoo hin feene garuu irra tuqne change godhanna. Choose ka jedhu kana tuquudhaan choose godhanna ka barbaanne jechuudha. Waan barbaanne video tokko filanna. Yeroo nuti filanne video kana dhuma video kanarra naa kaayii jennaan jechuudha. Sanaan booda save tuqna. Inni guddaan ammallee cards add cards promote related content yeroo videoon kee taphatu video kee duraanii beeksifadhu nuun jedhaa jira. Add cardsiin sun dhuma irratti ka gubbaa kun immoo gidduu dhumatti beeksifadhu nuun jedha. Add kana tuqne. Add tuqne feenu playlist feenu video galchuu dandeenya. Add ida'uu kana tuqanna jechuudha. Chaanaalii beeksisuu dandeenya, video beeksisuu dandeenya. Amma video tokko haa galchu kan namaas galchuu ni dandeenya. Video keenya keessaa ka barbaannerra tuqanna. Tokko dhufee gale. Sarara keenya irra buutanna. Gidduu videootti waan barbaanneef waan beeksisaa jirruuf jechuudha. Ammas ida'uu gubbaa jiruun tuqa, videoon tuqa ammas. Fedhu playlistis fiduu ni danda'a. Video ka biraan fidee galchaa jechuudha ammallee. Video lammaffaa ka biraan itti da'a. Video sanaan wal fakkaatu kan mata dureen isaa walitti dhiyaatu osoo ta'es baay'ee bareedaadha. Akkasuma video view guddaa qabu. Video jaallatamaa jiru osoo tuqxaniis bareedaadha. Maaliif video isaa isin maxxansaartanu kana isinii beeksisa kunoo irra gale kan lammaffaas. Sadaffaa ammas sarara keenya geessinee bakka ta'e kaawwanna akkuma nama beeksisa irratti idaadduutu jechuudha. Fidee achi keenya gubbaatti ol deebinee ammas ida'uu tuqan. Feenu video, feenu playlist video irra tuqa ammas. Garuu asirratti kan isin beekuu qabdan 5 qofa kan nuti galchuu dandeenyu. Video 5 qofa kan nuti filachuu dandeenyu. Fedhu playlist haa ta'u, fedhu chaanalii namaarraa haa ta'u 5 qofa 3 galcheera. Arfaffaa shanaffaa itti galchinaan bakki ida'uu sun ni daalachaa jechuudha. Sanaan booda galchuu hin dandeenyu. Video 5 babbareeda. Video yeroo maxxansinu finnee bakka barbaanne irra keenya. Tokkoffaa YouTube maqaa chaanalii keenya promote nuu godha. Save goona erga xumurree kaane save tuqanna. Lammaffaa suggest wal godha lachuu right nuu godhe amma. Add cards right dha, indis right dha. Video duraan maxxansitanii darbitan irratti sirreessuu dandeessu. Mallattoo video kana tuqxu. Mallattoo video sana erga tuqxanii booda video barbaadan irra tuquudhaan gara editii deemtu. Video barbaadan tokko irra tuqxanii gara editii deemtanii video duraanii illee irra deebitanii promote gochuu dandeessu jechuudha. Video dhuma tokko irra haa tuqu bakkuma isaa isinitti agarsiisuuf jechuudha. Video tokko irra tuqna sanaan booda kaardisii fi indalamantiin ni jira asumarra fuuluma jalqabaarra maaliif neextiin hin jiru asirra waan ta'eef bakka kana jalatti arganna. Yeroo xiqqoo gadi dhufne end screen jedhee fida mallattoo qalamaa fuula dura isaa jira akkasuma cards ka jedhu fuula dura isaa jira fuula dura isaa qalama jira qalama sanarra tuquudhaan sirreessinaa jechuudha. Mallattoo qalamaa fuula dura isaa jiru tuquudhaan akkuma duraaniitti nuuf fida sarallee video duraanii irratti irra deddeebinee qajeelchuu dandeenya jechuudha. Kana irra deebi'anii isinitti agarsiisuu hin barbaachisu maaliif ilaallee irra walii waan ta'eef video duraanii irrattis haaluma kanaan qajeelchuu dandeessu. Like gochuu hin dagatinaa ammas commentii kaahuu waan isiniin galle gaafachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.